السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أبو كيفك؟ أبو قافين كما أيه قابلو. قافين قافين كيا صلاة فجر اندورا سناني انجرو جتا هه صلاة فجر. ورد ديرا أوبس أوبس أوبس. صلاة فجر اندورا يعني سنة سنة ننجرو جتني. أين يخجو؟ أنا أجي مونو براد. يعني هتوني قامين اندورا بودا يسودا سنة ليلي بانتمو تم بانت. سنة قرتي سبي بانتمو سنة ليلي بانت. أدباس. فجر يرو أذانني يرو فجر أذانا أيه أذانني يرو صلاة تسينن فلان دلوقتي فجر يو تو فجر هنك تو صلاة هنك أبتين هندورا فجر صلاة فجر نانقل سنين إنقل صلاة سبيو أذانه سنة سبي إنجرتو تفيته مو أكس تفيته. لا دورا كان يعني فكينيو نتي ألا منتي صلاة نمتي يب نعم. إنه تمو ورد ديرا ورد مسجد صلاة ود فجر صلاة نيك أمي يوم تسنة صلاة نيك عليه فجر صلاة نركو مالك ندبرتي وان منت سلانوف يو أذانه دي خانه ريبا خانه ودوانه درا سنة تنيا سلانه واجب خينيا يو سلانه مالك أبا كسيمي قابنته أكس warri mana saatu kasuma gurdun teessa yoo katasaa masgiida gartee ollaa kee jiraate uduwattee masgiida yoo dhayte isaan walabdaalliin aamini yoo jiran hausii uduwachu jiru yoo hiqaaman waajiba kee dhaqabatteeti eega salaata fixxe booda imaamaa hojji kaatee rakaa lameen keessa laatta ka sunnaa yoommoo mana taate immoo dura gartee uduwattee sunnaa rakaa lameen teessa laattee eegasi waajiba keessa laatta akkasi. Gaafii biraan qaba ishee. Ayyee. Fakkeenyaaf baadiyyaatti namni qotiyyoo qabu namni hedduu qotiyyoo qabu kun immoo hin qabu. Ayyee. Qotiyyoo kana nama biraatti ni kennanii akka naannootti aga ta'e walii kennaniiti namni qotiyyoo hin qabne sun isa qabu sanarraa fudhatee ni ittiin qotataa. ittiin qotatee gaafa midhaan isaa ga'ee fi bisaatee fi jedhee humna sangaa sanaa jechuudha deebisee immoo sangaa sana jedhee bakka humna sangaa sanaa ittiin qotate jedhee midhaan sana galchaa wanti kun shari'aatti akkana. Akkitti walii galan fakkeenyaa yoo sangaa qotiyyoo kanneefi hanga inni qote yoo hangana qote gartee midhaan hanganaan sii kannaa kintaala hanganaan sii kannaa irra walii galan moo akka miree. akkasumatti walii galanii sangaa kennuuf akka murteessan warra biyyaatii yookaan kuntaala 2 yookaan 3 akkasitti walii galanii. Sangaan kee kun aanaa qotu. Namni sangaan. Sangaan kee kun. Namni sangaa hin qabne suni. Ittiin qotatee bisaata ittiin qotatee callaa isaa sassaabbatee gaafa jedhu sangaa abbaa sanaa jedhee midhaan isaa gaa walii galan jedhee sangaa sana abbaa sanaa deebisa. haalli kun akkami shari'aa keessatti jechuun gaani sangaa sikkannaa gizee gartee biqilli wanni jee haaqotu sangaan kee kuni qamadii kintaala 5 siiqanna amma kintaala 2 siiqanna yoo irra walii galan uma rakkoon qabu waan isaa irra walii galan kana baarakallahu fiikum sheera tiktokii irra dhuftanii baay'ee gaariidha gammanne maashaallah achirratti shamarran keenya hedduu isaanii maqaan Faaxumaa Khadijjaadha. Garuu wanti isaan hojjetan yeroo tokko qaabbatanii dhufanii yeroo tokko ofirraa kaasanii yeroo tokko nyaata fudhatanii dhufanii yeroo tokko yaani tiktokiin hundeessuma muraasa waraabbii kanuma nyaata dhiyeeffatanii asirratti nyaatu kolfuu kun qaaraa wal nyaachisa kun daaraa wal dubba sheera kanarraa illee nu dubbata barakallaa fiikum. Inshallah taate inshallah rabbi nu alaaf. Inshallah. Ayya. السلام عليكم. الو. السلام عليكم وعليكم السلام. شيخ غافين كبا. غافين كون كي يكون وايد لأمارتي. أيه. warri suufiyaa of hin jedhu
ofiin haala sunnaa ofiin jedhu nuyi immoo uummata waabiyyaan jedhu. Waabiyyaa jechuun kun maali? Walumaa musliimni maqaa lamaa fi maqaa sadiin of waamamu waan jedhu barbaadeessanii. Dhuguma akkuma jedhu sun waabiyyaadha. Waabiyyaa sun jechuun sun immoo maali? Duraan dursee suufiyyaan gartee nuti ahlusunnat wal jamaadha. Warri gartee wahabiyyaadha. Jau duraan dursee warri suufiyyaa warri gartee nuti ahlusunnat wal jamaa jau maqaa ahlusunnat wal jamaa kana namayyuu ittiin if yaama. Maqaa ahlusunnati wal jamaa kana namayyuu ittiin if yaama. Maqaa kamiin if yaaman beektaa? Maqaa gartee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisatti dubbate waan je wasataftariqu hadhihi al-umma ummanni kiyya kun adda baba'uuf ta'a. Yahudaan 70 takka adda baati. Cufti warra ibiddaati takka malee. Nasaaraan bika 72 adda baati. Cufti warra ibiddaati takka malee. Sigalee akkasumatti gartee ummanni kiyyalleen bika 73 adda baa. Cufti warra ibiddaati takka malee je. Takkittiin santami yaa rasuulallah jaanii gaafatan. Ma ana alayhi wa ashaabii je. Karaa anaa fi sahabaan tiyyarra jirtu. Riwaayaa biraatti hiya al-jamaa'a je. Jamaa'a. Laalama maqaa jamaa'a hadiisa jawsan irraa tokko ni fudhatan. Sunnaa immoo alladhiina yattabi'uuna sunnaa jechuudha. Ahlu sunnati wal jamaa'a. Jamaa'aan maal je? Jamaa'a gartee rasuula salawaatu rabbi islaamu alayhi sahaabaa ergamaa rabbi. Jamaan alaykum ma ana alayhi wa ashaabii karaa anaa fi sahabaan tiyyarra jirturra nama jiru malee warri kaan ibidda seenaa je. Riwaayaa biraatti maal je? Al-jamaa'a je. Tanaaf ahlu sunnati wal jamaa'aan tun eega gartee maqaa kana namuu qabate. Duuba warri suufiyyaa laalamma suufiyyaa nama jirtu. Takka aabaashii wajji waliidha. Nuti gartee warra gartee ashaayiraadha. Nuti maaturiidiyyaadha jan. Akkasuma miti. Amma warri suufiyyaa kun warra gartee ahbaashirraa aqiidaa ahbaashiis fudhatee aqiidaa adda addaa ashaayiraas fudhatee warra Rabbi subhanahu wa ta'ala arshii olitti oltee yoo ati jatte kaafira siin jaan. Maaliif isaan Rabbiin arshii olitti ol hin jiru? Akkuma ahbaash jette Rabbiin arshii olis hin jiru? Mirgan jiru, bitaan jiru, sigalee si duuban jiru, si duran jiru. Duuba isa jireenyaan bikka jiru hin beekamuu jaan. Taakka. Ahbaash amma suufiyyaa warri ammaan tana nuti gartee suufiyyaa ifiin jiru. Nuti ashaayiraadha nabbaara hayimaanootiidha nuti amantii warra duraan jiruu jan salafiin warra booda dhufee jan akkasuma miti tanaami mataati gartee mataa si oogifte tanaami duuba dhaggeeffadhu joolotti hin fitne dhaggeeffadhu duuba isaan ashaayiraa jan Abu Hasan al-Ashariin qarnii 300 eega rasuulli du'e amata 300 irratti gartee kan inni dhufe achi dura wanni ashaayiraa jaan wanni maaturidiyyaa jaan wanni kullaabiyyaa jaan sigalee wanni maal jaan hin jirtu aqiidaa maalirra malee aqiidaa gartee sahaabaa ergamaa rabbi rasuulli al-islaam irratti dhiise duuba gaayisaan salafni immoo salafuna saalih salafa jechuun warra gartee nu dura dabre imaamul Bukhaarii warra gartee qarnii gartee sadaffaa keessa jiru toora amata 200 maali gartee yeroon inni dhalatee 190 maali irratti sigalee warra kana imaamu Shaafii warra isa duraati imaamu Ahmad akkas qarnii takka waliin jiran warri kun warra 200 keessa warra jiru Abu Hasan al-Ashariin isaan booda dhufe Abul Bukhaarii waan jedhu kaana salafu ja salafni warri nu dura jira kana turan jeeti kitaaba isaa keessa fida salafuna saalih salafni Abu Hasan ashaayiraa dura jira dhageeffadhu joolatti warri salafuna saalih jedhamu kun ashaayiraa dura jiran maaturidiyyaa dura jiran na dhageeffadhu jirtaa miti isaan immoo garagalchanii waan jaan nabbaara hayimaanoot jan nabbaara hayimaanootiin tabi ashaayiraa fi suufiyyaa fi maaturidiyyaadhaa jan salafiin immoo aawune maxxaa hayimaanoot na'u jan wahaadhaa khata dogongora guddaa kijiba guddaa as deebi amma warri salafii isaan amma wahabiyyaa jan wahabiyyaan nama rabbiin arshii olitti tolte Muhammad ibn Abdul Wahhab wahuma gartee bidaa isaanii dha'uuf Sheikhul Islam Taymiyyah ni khafarsiisan Muhammad ibn Abdul Wahhab gartee ni khafarsiisan sigalee
إسان وهابيا جان محمد بن عبد الوهاب نما غرتي تويدا في قبري غرتي جزيرة عربة تنخيسا نمنك قبري قبرو يقلي شركي ملي ديساني خانت أهارسي قل ليس بدا إسان تجير انتنا دو سيقلي مبالي وهابيا واني جاما غرتي محمد بن عبد الوهاب الراجرة الوهاب مقارب بيت وهابيا يو جان اتنبون شاكين قرنتن مالف أتي الرحمن على العرش استوى جتابر أكا قرآن جاوت ربي نرشي ولي تولتيت ربي سبحانه وتعالى هركان كباجي هركا إسامل قب نين هركاجي إني هركا ربي سبحانه وتعالى سيقول تنافو أركان تينيا في ربي تكامت ربي نرشي ولي تولتي آباش ربي نرشي ولي تولتي نمني جي ومنو موريغرتي أمان تنا أشايرا ما ريفين جوهن ما تريدي جايفين جوهن ورا ربين أرشي رجيرا يو أرشي ولي تولتي أتي يو يتي كافر سنجان إذن دوبا نمني خونيف هو والنتا ولنتو يجو أما سيقلتي ما يت أكا ربين سمي الجرو كافرون رقابو أكس جزاك الله كافرون رقابة وان جام بيتا غافا غرتي نتي مغالا حرر جونيري قراو تره مشينري جاني تو سكولي تو كوجير مچا صاحب خيا تو كوچي قرا مال جان بيتا غنما غزي علابا ثاني اولباسن سكول ايچو خا سكول مشينري سنجچو مسكين سكول مشينري سن ورغرتي على غرغارا ور امنتيت سكول امنتيت مال جان اباتاچين هوي بسماي متنور سمي قدس جاني غرتي وان كردو بدن بسماي متنور جاني لالدو سيقولوا جرامي فكينيا إذن ربي إنساني كا سمي غرتي أول أكا جيرو بي أهمنا تنا نمني دي ينجرو أكا ربي سبحانه وتعالى عرشي أولي تولتي رسولي صلوات ربي السلام عليه غافا غرتي أول بي ميراج صلاة غرتي في دود أفغافا أول بي صلاة أفغافا أول بي ربي في سبحانه وتعالى نبي الله موسى جدو قميكا تدبي يو ربي لفجراتي غرتي بكا يجري وجان مالي فول باري نبي الله موسى ديب ربي تولتي بما جان أما سيقلته إذن حديث يدو دبا هنگان كم حديث ني کرتے خاکرتے ربي سبحانه وتعالى عرشي ولي تولته سيگر سيستاك زينبا أم المؤمنين رضي الله عنها غافتكو وان جتين دادته أني بار إسن کرتے أدابا خيسانيتي رسول أف نخا إسن قده سيقله بيرا إرغما ربي تدادت أني مو ربي تو نخا نقده من فوق 7 سماوات جت حديث رواية بخاري هاي خون أوري بخاري كيس جرامي خون جنان إيه بخاري استيلم جانا باش اللي ديدن سيقله خوكي إسانك ما جت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق 7 سماوات وفي رواية زوجني الله في السماء أي على السماء رواية بخاري ربين سبي تربا أولي نخانا قريت ربين نخانا قريت رسول الله صلوات ربي السلام عليه إذن دوبا ماذا يريدون هؤلاء وري أشاعرة ما تريدية أباجية وري أمان تنغرتي مجلسة ترى تك خنغمنوف سيقله والانتان إلى قيام الساعة سيقله وري غرتي وري تويداتي في وري غرتي صوفيا غرتي أشاعرة ما تريدية بلاقلا ماري جوهن أبدا ولينغلني تنجلمون أكاسي دبين ثاني سيقلتي ما سيقلتي أبا उत्ते देंगा अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख अकरम नगया भैया अल्हम्दुलिल्लाह शेख गाही होई कबा सऊदी अरबिया जिरात दावेसन आया अरब होई बिरा ओसो दलगा जिरू अरे मसरी वही रे वही हरियाणा तिसी दे रे वही अरकावाते थी अये अला सर ऐसुनी काबे गरगारे हिडे नबिरत्ति ईसे जन्नानी गुया अवा देवे फुरदा जदे अनिवानी नि देवे फुरत से चित्ती गुया लमावल तसो अनि नरगिन तिंगरा के सपेचु हाँ रेंत हुआ तो को दो न्यातिमो ओज़ो अंत कन्याते अवानी नि देवे फुरते से अये inni immoo akka waan bootaa wallaalee tira kooskii yan fudhannee kalaasi
guyyaa sadaffaa argee amma araba kiyyetti waame akkan namni akkana na bira dhiisee akkam godha jennaan re'ee keessa fitii gadhiisii naan jedhe. Haya. Kalaas re'ee keessa fitii gadhiisii naan jedhe re'ee keessa fitee gadhiise re'een suni odomaa akkasiteettu ani gara waggaa lamaa isa bira dalagee re'een suni dhalte jechuudha namichi illee hin dhufne. Re'een sun dhaltee re'ee tana nama abbaa argiteettiin soituu kalaas yookiin masgida fidiitii akka goote godhi re'een sun haqa sirratti taati jennaan hakanarratti hin taatu sitti kenne sirratti haqa taatii naan jedhe. Ayyee. Ayyaa egaa kanarratti taate ani gurgurii fi ani masgidatti kennaa akka seeranaa godhanii masgidatti kennaa gurgurii fi jennaan hin gurgurullee namallee ittiin sokku akka seera jitaatii dhiisii naan jedhe ani kalaas isa biraa bootaa dalagaa biraa qayyaradhee wanni sun akkamii jechaadha. Ati fuutee reessaa keessa gallakkisee isaatti gaafatama. Isuma gartee yoo abbichi ka argamu taate deebisuufiin isirra jirti. Yoo abbichi hin argamne gaa maal godhan? Akkasitti ani wayi waanarra jirani jechaa fi ani gurguriitii waan goote godhe yookiin abbaatti soqeennaan soquu dide namichi jechuudha dhuunfaa ofii walfachuudha. Maal soqa yaaboo maal soqa? Alaas ati itti kannite uumaa maal sirra jira? Eessa geesstaas silaasii kannees? Akkasi gaafii biraa dabalachuu danda'a? Ayyee dabalatu. Akkasumatti waggaa jahamu akkana dura osoo karaa taaribaa deemnu karaa suudii kana beeytanii gaara keessa deemanii. Gurbaa kiristaanaa wajji deemnaa anaafii nama wayiitti karaati. Gurbaan kun bishaan wayiitu jira bishaan wayiitti taree odoon argin. Taree? Bishaanitti tare bishaan wanni akka biirii wayiiti. Eela jechuu keeti? Eela seene? Eela jechuudha. Eela maal godhuuf seene? Odumaan arginu jitara jechuudha dukkanaan deemna. Seenee kutee gad? Seenee kutee karaati waan akka laggii wayii soinee harkifnee hin duune keessaa baafnee yoo jedhu gurbaan kun akka malee ta'e bakka yoo inni kalaa'ee jedhu. Shaadaa qabadhu jenneen gurbaan kun immoo kiristaana. Haya. Gurbaan galaasin akka waan bishaan sunillee badaadha. Olii gad odumaa of mucaan as deega'ee bakka shaadaa qabadhu jenneeni jennaani giddimaan kalaasi sagalee lamaa takka jedhe shaadaa tana jedhe akkami inni suni nuhoo isa gas qabsiisuu saniif akkami jechuudha. Qabateeree shaadaa sana? Shaadaa qabate shaadaa uumanu jennee qabatee achumaan du'e. Shaadaa qabate gaa rabbi haa milkeessu. Man kaana akhiru kalaamii laa ilaaha illallah dakhala aljannaadha. Rabbiin akka fedhu qaba mire rabbiin akka fedhu qaba. Isinillee sirri gootan shaadaa qabadhu jechuun waan sirri gootan. Waan sirri gootan. Ayyee galatooma sheeka rabbi sin irraa jaalatu. Ayyee jazakallah khair jazaa. Assalamu alaikum. Allo. Assalamu alaikum. Salam. Sheekh Anwari. Sheekh Yasin kaba. Namni tokko yoo inni haasi kuusi jaarsi yoo taskii irraa godhan akkam. Gaafiin akkanaa bariin taatu. Namni tokko yoo jaarsi si hiikuu dide faksii ofirraa godhan akkamii. Guutumatti akkana faksii godhii hin godhiini hin danda'amtu. Dhageeffadhu waan isin jiru. La an haye. Waan isin jiru dhageeffadhu. Maaliif faksii barbaadde maalirra wal dhabdanii tuni dubbii qaadiiti. Qaadii dhaqii qaadiitti istifsaalatti waa'ee keetti himadhu. Dhageeffadhu waan isin jiru. Sigalee qaadii beeka qaadiitti himattee akkana wal dhabne rakkoon isaa tana rakkoon tiyyaas tana teetis dhagee tasaatis dhagee murtiisii godha. Malee maati anna bira dhuftee nama tokko yoo wal dhabne yoo qaadii dhagee faksii biraa awwalumaa wajjin galle ayyee duboo arrumaroota godhadee ganama bas wal lolanii biraa deeme nafaan eessi jennaan na jalaa didee inni fuudhee jira bas horii fi janii daddabanii qaadii
yaa waraan mana murtiirra dhiyaatee dadhabanii maaliif wal loltarre fakkii irraa waraqaan hamuran narra jiran kaan wal lola maaltu fidere danuma aruusa fuutanii ganama maaltu wal walin lolle naaf inni walin lolle faamilii wal lole lamaanii wal lolle faamilii lameenii wal lole faamilii lamaanii wal lolle malee naaf inni walin faamilii lamaa wal lolanii ganama na fuudhan dhimma isaaniirra wal lolte faamiliin tummoo dhimma keetiif kasaarra wal lolan naa deebisime dhimma lamaan bas dhimmitti takka jidduun jirtu walumaa arrabsan akkumatti harkanuu fuunii aruusni godhameessan wal lolan. Egaa dhimmi keetii fi kasaa keessan jiru dhimma isaaniirra wal lolanii wal arrabsan akkasimi? Hin jiru wanni akkasii jalaa si fuudhuu hin danda'an egaa takka ni kaasaa qabdaa hin danda'amu shari'arraa dubbanna dhageeffadhu yoommoo inni fuudhee wanni jee isa dubbisiinni furmaata siyaa kannu. Jaarsuma keessa dawwal. Inni fuudhee ture barmi zaman amma ture fedhuus fuudhee haa turu isa dubbisiis dawwali aboo akkanaa jiin isa dubbisi yookaan agartee isaan kamtu naa mala ati fuute gaa'e isaan wal fixanii isaantu gaafas birisi biraana fuudhe si galee akkam na gootaa jiin. Siniikuu garaadachitti hin galtaan aan jedhu. Garaadachitti maa galtaan garaadachitti. Inni fuudhee ilmaan olii jira aan jedhu. Ni kaasaatti fuutee garaadachitti maal gootaame si galee. Garaadachiiti maal godhani? Duwwaan fakkii irraa gadi heerumee hin jira. Fakkii irraa gootee heerumte duwwa fakkii irraa gootee eega heerumte maal dhuftee na gaafatta ree? Maa na gaafatta? Hayi. Yaani narra jiraan kaasaa narra jiraan. Kaasaa maas irra hin jirre inni siniifne. Hayi. Yoomsi. Akkamiin godhe yoon irraa eeguuti duba. San qaadii beeka duba qaaduma fakkii irraa godhe santu beeka ree? Hammaa na gaafatta ree? Hayi. Qaadii fakkii irraa godhe santu beeka. Eega fakkii gootee heerumte maal dhuftee na gaafatta ukti? Qaaduma keessantu beeka qaaduma fakkii irraa godhe san itti deebi. Yaani jira ikiraan si gaafadde. Ani wayin akkas beeka ree. Qaadichuma keessantu beeka. Qaadichuma fakkii irraa godhe si heerumsiisan san waan beeka. Ayyee gaafii lamataatiin qaba. Ayyee gaafadhu. Namni tokko yoo kan amantiirra wal lolu ta'e namni tokko yoo quraana faajiree rasuula irratti namni kaafiraa tokko yoo wal buuteen yoo dubbute nama sawwaa goote maal sirri jira. Meera deebi. Nama tokko amantii kaafiraarra jira namni sun ati muslima taate yoo quraana faajiree namni sun bas rasuulaaf arrabsee sallallahu alaihi wasallam akkam godhu qaba. Yoo fakkeenya wal buutee isa kana waa goote maal sirri jira. Maaltu sirra jira? Maal sirra jira yoo isa jeefte ati shahiideedha. Nama kitaaba rabbii ciree rasuula arrabsu yoo ajjeefte ati shahiide yoo inni si ajjeese lolteeni yoo ajjeefte waa takka diini isaa dhiiga sareeti akkas shari'a namicha gartee jaballaa ka gartee jaartiin isaa rasuula arrabsitu galgaluu ka inni gartee ajaa'ibaa ka ija hin qabne gattaay jee kadhatee dadhabee billawa fuudhee akka nama wajjira fuutti irra ciisee garaa baqeessee ajjeese. Ganama deemanii rasuulatti man salawaatu rabbi islaamu alaykum abalu kana jaartii ajjeese boo maaliif jaartii ajjeefte ijaa'uun qabdu jennaa yaa rasuulallah gaaf meeqaan karadhee dadhabee si arrabsitee saniifin ajjeesee jeen dhagayaa jeen diini sii dhiiga gartee bilaashi akkasi nama kaafiraa ka gartee kitaaba rabbii ciru ka gartee rasuula arrabsu salawaatu rabbi islaamu alayhi ajjeesu dubbiin hin jirtu akkasi. ¿Sí, Galte?